Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbiraa gahuu jecha eeyyeen warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a. Warri as jirtan immoo laayikii tuquudhaan na jabeessa. Yaanni nuti isiniif qopheessinu wanti nuti isiniif qopheessinu yoo isiniif ta'e laayikii isa ol jedhu xaqqi godha. Yoo didemmoo isa gadi itti dhaabaa abbaasa. Akkuma beekamu har'ammoo waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya hanga dhumaatti nu wajjin turaa bashannana gaariin jedhaga. Itti aansuudhaan Dubaay irraa kaameraan keenya waa baay'ee qabatee dhufee jira har'ammoo jechuudha. Mee xiqqoo isiniif qoodaafanii hanga dhumaatti bohaartii gaarii jedha. Itti aansuudhaan kaameraan kiyyaa egaa akkuma beekamu obboleessi keenya jaallatamaa fi kabajamaa egaa kunoo asitti argamu jechuudha. Mee har'a waa lama ilaaluun barbaada. Tokko ijoollee Dubaay shamarran Dubaay warra mana jiraatan warra mana ijaazaa qabatanii jiraatanuu fi warra mana dalagaa xalabaa jiraatanuu adda baafnee ilaalame mee har'a jechuudha. Kanaafuu mormii tokkotu geggeeffamee ture. Mormiin qeerroon dhiiraa jechuudha kan biyya adda addaa jiraatan mormii jari kaasaa jiranuu. Down budura down chapsticky down budura down dara down chapsticky down chapsticky down chapsticky down budura down budura down chapsticky kana Kanafu kana booddee warshaan buduraa jechuudha. Warshaan buduraa fi chapstikii jechuudha. Dubaayin keessatti baay'ee birriin isaa qaalii ta'ee jira jechuudha. Akkani kaameraamaan koorraa fudhadheetti jechuudha. Baay'ee waddadee jira jechuudha. Qaala'insi chapstikii fi buduraa Dubaay keessatti baay'ee rakkoo hamaa ta'ee jira jechuudha. Qaala'insi birriin waddadee jechuudha. Baay'ee ta'e jechuudha. Kanaafuu waan kanaaf qeerroon hiriira dhageessisaa jiran jechuudha. Ni jiru. Qeerroon hiriira dhageessisaa jiran kunoo asuma jiru. Mee jaratti isin dhiyeessee jara isin yaada jararraa kan fudhadhe jechuudha. Mormiin jarri kaasaa jiran isin dhageessee keessatti deebi'aa mee asumatti wajjumaan laallaa jechuudha. Muduraan chapstikiin badu malee nuti akkamitti shamarran fuunu akkamitti haadha manaati jennee fuunu waan jedhu mormii dhageessisaa jiru jechuudha ijoolleen qeerroon jechuudha. Eeyyeen Dubaayin keessatti mee har'a kaameraan koo eenyuun to'ate beektu jara kana to'achuunsaa waan nama ajaa'ibudha. Amma yeroo baay'ee fakkeenya jara kana kaasuun barbaade malee ani wanti narra laaluu barbaade ijoollee mana ijaazaa ta'anuu fi ijoollee mana dalagaa ta'anuu adda baafnee laaluu barbaadna jechuudha. Amma jirri kuni ganamaan ka'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma obboleessa keenya kan dubbisuudhaaf dhaqan yaa jennu fudhannu meemee inni rakkoon qabullee maaltu laaqqannaa isin geesse isin? Qoy isa kana sa'aatii meeqa dibattu beektu nan beeka jechuudha. Tilmaamuu nan danda'a sa'aatii 2 ol dibattu isin dibannaa kana jechuudha. Dibannaa inni kuni yaada ko maal maqaan sanaa fidame waan ta'e ilaa inuma dibama akkanatti jechuudha. Buduraan daaraan jechuudha. Waan ta'e keessa kaame kee fuudhama saaxinii wayii qaba. Eessa dhaquu dubbisaa dhaquudha. Maali isin jedhame isinirra jechuudha. Isinirra na ajaa'iba laala waan ajaa'ibaati jechuudha. Shamarran mana dalagaa jiran mana xalabaa ta'anii jiran kun harka 5 yoon jedhee ni xiqqaata jechuudha. Kan jarri isin caalatu. Bareedumaanis miidhaginaanis safummaadhaanis safuu eeggachuudhaanis shamarran mana xalabaa
Dubaay keessaa baay'ee harka dhibba isin caalu. Harka dhibba ixifii yaa bareeduma jira. Osoo hin dibatin, osoo fuula hin dhiqatin ganama hirribarraa ka'anii yaa bareeduma jira. Isin garuu argitanii ture. Nargidee isin isa targi ture. Isa targi. Isinoo takkaa fuula normaalii wal argitanii nama argitanii beektanu. Alatti garuu warma buduraa chaappistikii laaqatu malee warra qulqulluu argitanii beektanu jechuudha. Ijoolleen mana ijaazaa ta'anu garuu keessatti kan Dubaay jechuudha. Kaameraa maaliin koo kan qabe jechuudha. Ganama sa'aatii lamatti hirribarraa ka'u. Sana booddee waa nyaatu, waa nyaatanii ka'aniitu iyyuu buduraa kana sa'aatii lamaa ol dibatu jechuudha. Kotu nalal, ati nalal. Bareedeera. Akkam wal waamanii jechuudha. Bareedeera ba? Lakkii kuulii sitti xiqqaate kuulii. Lala bakka kanatti buduraan kee baay'atee lala bakka kanatti lala. Bakka kanatti hir'ateera baay'isi jennaan jechuudha. Fuudhamee daaraan abbaasaa kunoo hindeekoo akkasila. Akkasila hindeekoo. Laaqee akkanatti laaqatamaa oola jechuudha. Silas safuun beektan sun. Safuun beektuma hin beektan. Isheen mana xalabaa moomee lala. Isheen mana xalabaa moomee lala. Akka keessan kana gabbaatee dhiichisuu wallaalle. Akka keessan kana gabbaatee buduraa laaqachuu wallaalle. Akka keessan kana gabbaatee bakka barbaadde bakka dhiiras bakka durbaas bakka safuun qab bakka safuu waan akkasiis dhaabbachuu wallaalti. Namni isa tortoraa akka keessan laaqataa oolu kana fuuchuurra jechuudha. Isa akka keessaniin kana shanan keessan fuuchuurra tokkittii mana xalabaa safuu eeggatte jechuudha. Fuula sii kana kan artifishaalii hin godhin jechuudha. Artifishaalii balaan forjidee ta'a fuuli nama. Buduraan kun miidhaa namarraan gahu hin beektan. Uummata nyaachuu malee waa yaaduu dandeenye jira silaayyuu sun. Kanaafuu inni si laaqattalu kun gaafa biyya galtan eessaa fuutanii laaqachuu. Gaafa biyya galtanii qilleensi biyya keenyaaf buduraan sun wal duuka hin deemu. Chaappistikiinis wal duuka hin deemu. Salaamu alaikum. Yoo cilaattiidhuma eelee qaallettiitti maammaatti jechuudha deetti cilaattii akkanatti argattee yoo fayyadamuu malee hin jiru. Jalas. Yoo dhattee mana baaburaa dhattee quttoo keessa kan galattee quntoo sana ofitti laaqxee malee buduraa yalla. Yalla. Machees biyya namaatti naftanu. Silas ishin keessan kuni caluma eetaa odamtii silas dalagaan dalagdalu. Warri mana ijaazaa jechuudha. Warri mana xalabaa moomee ilaalaa. Warra mana xalabaa jiran moomee ilaalaa adda baafadha. Ji'atti maatii sii gargaar of dandeessuudha. Mana jaarratti, bultii jaarratti gaafa waggaan sii lamaan yookaan arfan sii gahe assalaamu alaikum gara biyya sii kabajaan jechuudha. Dibatteen beektu, laaqatteen beektu, gadi baatee dhiiraa wajjin deemteen beektu. Durbummaa jechuudha. Osuma durbummaa hin qabne isheen akka waan durbummaa qabduuti jechuudha. Isin kana eenyu amanam? Eenyu isin amana isin fuudha amma kana? Jaran. Me jara kana suuraa kana lame suuraa ajaa'ibaatiin kun. Suuraan kan ajaa'iba isa kana baran. Kan hunda keessa maal kun jedhee warabbal kaabaa osoo ganama yeroo siin kaatu osoo jara kana jaa. Ganama yeroo jarri kaanu tuulaaltan jechuudha. Wallaahi baqattanii baddu. Amma mucaan kun yoo na diimtuu dhala. Magaala jechuudha. Maa Itoophiyaawii miti maasiin. Itoophiyaawidha waan ta'eef ikkoo magaala barisi. Garuu waan isin fakkaattu laalame jara kun. Chaappistikii isin ofitti laaqxee moomee ilaalaa. Kun safuudha. Amantaa keenyaanis safuudha. Haala naannoo keenyaa yookiin immoo haala uummata aadaa uummata jimmaatiinis safuudha kun. Wanta akkana hin jiru. Mee ijoollee ilmoo namaa chaappistikii dibatti argiteetta? Mumkin chaappistikii dibatti yoo ta'e shamarran orjinaalii jedhamtu. Artifishaalota akka keessanii kana sagalfuuchuurra orjinaalitti tokko fuudhee wajjin du'uunaa wayyaa. Naa tokkotti. Ajaa'iba. Ajaa'ib no. Keessaan bakka ciini jiru. Bakka shaakalaan jiru. Bakka wal hojjechuun jiru. Bakka caffaraan jiru. Bakka ciini jiru. Isuma kana adamsitu jechuudha. Ammas akkuma mootummaa Suudii Arabiyaa jechuudha gaaf tokko qabii jennaan jechuudha wal taree isin as erga jechuudha. Harka duwwaa, borsaa duwwaa, hudduu qullaa. Isin mana kabajaa ammoo kabajaa mana ulfinaan mana hojii si taatte laaqannaa keessaa bilisa, dibannaa keessaa bilisa, daansii keessaa bilisa, dhiira bira deemuu keessaa bilisa kan taate yoo kabajaa shaanxaa sii fe'attee gara biyya siitti galti. Keessanii haala hamma manfu'aa aandeenyaa ta'ee jira jechuudha Dubaay.
manfuwa andenya natazaba gurbatiin na imar malte chun ke sayno lochu natazaba njeri ba nargitu jechu Dubai keessa mootummaa yoo ni ciraasii hin kunne jechuudha. Ijoollee akka bakkee jiraatan sanii yoo waraqaa malee jiraatu kun beekamaadha jechuudha akkuma suudii. Gaafa sarka duwwaa hudduu qullaa hudduu raasaa galuun keessan faayidaan qabu. Laaqannaa kee dhiisiitii dhaqi mana hojiitti gadi hojjetan. Yeroon sitti gubataa jira. Yeroon sitti darbaa jira. Hin beektu malee akka laaqatame kanatti nafamu jechuudha. Na'amani laaqannaan kun isinuma darba. Waggaan kee deemaa jira. Shamarran waggaa 35 keenyaan dahuu hin dandeessu. Hojjetadhu bultii jaarradhu akka namaatti yeroon keessa jedhaa deemaa jira maal moo tokko taa'e miteetti faranjii kanaaf kan itti fayyadamu kun gorsa obbo Naayimar Fuwaadii ejjen warri yaalli kiyya isiniif ta'e laayikii tokkodhaan nu gargaaraa jabeessaa jenna warri haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib godhachuudhaan maatii obbo Naayimar Fuwaadhaa ulfaadhaa isinin jaaladhaa isinin kabaja jechuudha sheer waliif godhaa gara WhatsAppiitiin gara imootii waliif ergaa misinjiraa waliif ergaan kun daddarbuu qaba yaa biyya bye halkan gaarii